Lola calii calankoo harma muraa aanolee dhumaatii Oromoo tawalloo niin himamoo niin dhiisaa. Mee waliin bu'uunsa sanirra wantoonni yaadattu ni jira wareegamni kafalamee hangam takka. Hilaashoo kiyya kuullee abboon gaalaan naan binnee gosti haaloo naan dhooynee hiriyaarraan fudhannee hilaashoo kiyya kuullee Oromoo saba koo lubbuu tiyyaan itti gurguree. Bilbilaan hanga gartee ati Keeniyaa tana turtees inni Yaman hanga jiru waluma quba qabaachaati eega biyya alaa deemtellee wal quba qabaachuu. Tani saba Oromoo kana dammaysite naannoo maal jettaniin Harargee tanatti namni isii tana dhagaye abbaan fedhe kan lolarraa achi garagalu hin jiru. Mee wareegamni qabsoodhaaf goote kun amma duba deebitee ilaalte maal si fakkaata? Naannawa ganammiitti guyyaa isaan amma lola godhan san lola sadii ha godhamee hunda guyyaa waliin. Mee sooressa jaarraa abbaa gadaatti wajjin guyyaa wal agarteen irraa nuu kaasi jaarraa wajjin turtii gootan. Fedhii rabbiitiin hayni jaarraa kun ka dhokate kun rabbiin ni danda'a haqa kana haa baatu. Hadraalee san keessa hadraa kam faadha kan gartee jaarraan itti dhimma bahu ture ni yaadatta? Namni waan kana godhuu danda'u wanni kanaa kun jaarraa malee hin jiru. Itti qabamtanii ereruma keessatti isin hidhanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun Barkoo Miidiyaadhaa. Barkoo Miidiyaan miidiyaa keessan kana like, share, subscribe godhaa isin jenna. Akkuma beekamu Barkoo Miidiyaan dhimmoota diinagdee, siyaasaa, hawaasummaa, dhimmoota garaagaraa irratti seenaa fi dhimmoota qabsoo Oromoo waa'ee uummanni keenya keessa dabre hunda irratti keessummoota garaagaraa namoota manguddoo, qabsaa'ota, hayyoota, namoota gartee seenaa irratti beekumsa seenaa qaban madda seenaa dhiyeessee turtii bareedduu waliin taasisee maatii Barkoo Miidiyaatiif kan dhiyeessu ture. Akkuma ammaan dura turetti har'aan tanas nama madda seenaa ta'e tokko galmee seenaa qabsaawaa Oromoo nama gartee yeroo dheertuu umrii isaa guutuu qabsoo Oromootiif kanneen qabsoo Oromoo keessatti dabarsee nama guddaadhaan isin dhiyeessuu deema. Akka nu hordoftanii isiniin jaa. Gamanumaan adeera kiyya baga afeerraa teenya kabajjee Barkoo Miidiyaa irratti keessummaa taatee nu dhiyaatteen isin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nu dhiyaatte afeerraa teenya kabajjee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Isinilleen galatooma asirratti na afeeruu keessaniif. Hedduu galatoomii adeera kiyya baga nu dhiyaatte. Mee jalqabatti seenuudhaaf maatii Barkoo Miidiyaati wajjin wal nu barii maqaa kee iddoo dhaloota keetii akkaataa guddina keetii waa'ee keetii hanga tokko irraa nu tuttuqi akka gartee maatii Barkoo Miidiyaati wajjin wal nu bartutti. Ani maqaan kiyyaa Yahayaa Tahaa Ahmad yookiin Ibsaa Gammachuuti maqaan qabsootii iddoon dhaloota kiyyaa gaara mul'ataa aanaa baddannooti. Aanaa baddannoo sanirraa araddaa duwwaa lamaa takka iddoo bishaanii naannawa jedhamuttiin dhaladhe. Akkasii jechuudha dhaloonni kiyyaas. Hayyee hedduu gaariidha. Adeeroo barri isin dhalattan kun bara Dargii keessa moo bara Haile Sillaaseeti? Akka lakkoofsa warra dhihaatti 1954 ji'a torbaffaa guyyaa shaniiti dhaloonni kiyya. Akkasii jechuudha. Amma umrii meeqa jirtin jechuu akkasitti yoo laalle? Toora 70 kana gaa dhaquun dhabdu jechuun moggaa. Hedduu gaariidha. Maashaallah umrii wayya turtee ganaallee rabbiin tamma durastiin isaabini si adeeressu. Mee adeeroo guddattee dhalattee haa guddattee aanaa baddannooti gaara mul'ataa gaa bakka qabsaa'ota gumaachuun hayyoota gumaachuun namoota jajjabaa roga hundaan gumaachuudhaan beekamtu. Keessaafu baddannoon hedduu seenaa qabsoo Oromooti wajjin walitti hidhatu qabdi.
Mee ati akkamitti guddinni kee akkam ture? Akkuma ilma baadiyyaa tokkotti horii tiisitee ganama bobbaatee qolotti shuummoo fi midhaa'is fa'aa qolotti qabattee bobbaateeti moo akkami guddatte? Guddinni kiyya akkuma jette sani nama loon eegaa guddatee hamaal jettaniini osoon sadarkaa qabsottiin seeniin illee namuma dachiis dalagaa turee namuma maal jettaniin osoon qabsottiin seenillee fuudhee ilmoo lama dhalchee kana booda jechuu qabsotti seenuun kiyya. Hedduu gaariidha. Hedduu bareedaadha. Mee gaafa ijoollee keessatti osoo gartee qabxii itti aanu gaafiilee gartee dhimmoota qabsoo Oromootiin wal qabatan shira turee fi wareegama kafaltanii fi qabsoo Oromoo keessatti wantoota sirriitii fi sirriin ta'in seenaarra dogongora uume hundatti seenin duratti akka gartee itti seensisu ta'utti mee mudannoo gaafa ijoollee takka yoo qabaatte nuyi miti akka gartee hoflaa ilkee seeqachaa sagantaa ittiin dabarsinuuf mudannoo gaafa ijoollee takka yoo qabaattan. Animma mudannoo dilasiin mataniin asirratti dhiyeessuun qabu ammoo maal jettanii waan gabrummaan Oromoo goote nama biraarraa osoon tahin maal jettaniin aayyo guddooti hoggaa nu haasoysiiftu jechuudha. Haati abbaa kiyyaa waan gabrummaa tana nu himaa turte. Oromoo jechuun beektu ammoo ni gabroomne nama Oromoo namni dhiiraa nama 8 fi namni tokko dalagaa nama 8 ka Oromootu nama tokko gabroonfataa takka naftanyaaf dalagaa jettee nuu himte. Nulleen dubartoonni ooshaa daayinee maal jettanii magaalaa ganammii geessaa turree waan kanaani maal jettaniin nutti odeessuu turte. Karaa kanaan amma wanni tuquu barbaadu hammanuma jechuudha. Hedduu bareedaadha. Adeera mudannoo ajaa'ibaatiyyuu bu'uurumarraa agartee maatiin waa'ee qabsoo Oromootii fi gabrummaa Oromoo isin himaa guddatanii hedduu bareedaadha. Mee akkamitti isin egaa fuutanii maatii hortanii ilmaanuu dhaltan booda gama qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamtan? Anamma akkiin itti qabsoo tanatti dabalamuu danda'ee wanni kun akkasitti nu keessa jiraachuu turte. Hayila Sillaaseen bu'uurraa naannoo aanaa baddannoo kana Sufiyaan Hassan Alii Turoo Boleessa Aaddeetu dhufee ijaaree akka zamaachitti biyya san ijaaree gabrummaa nu keessa onnee teenya keessatti aayyo guddoon teenya nuu himtee waliin guddanne san caalaa inni daran nu keessatti maal jettaniin hidda gammagarseeti diinarraa qawwee hiikkadhaa wilii diinaaf hin gabroomina je'ee maal jettaniin waan kanarra nu gorsaa turee. Naannoonni kun sababa kanaan fincila aanaa baddannoo kanatti uumee rabshaan guddaan tahee kanarraa kan ka'e baddannoollee marfamtee sadarkaa maal jettaniin qotee bulaan bulchinsa aanaa baddannoo astaadara qabee maal jettaniin hidhaa fidutti gabroonfataallee maal jettaniin nama qotee bulaarraa bakka bu'ee magaalaa jiru mana hidhaa kaayee akkasitti wanni kun dubbiin jabduun argamtee Abdullahi Badee jedhanii jechuun bulchaan kutaa Harar kana Somaaliyaarraa hamma Hawaashitti isaa bulche jechuun bakka takkatti argee dhiyaa bahaa jedhamee wanni adda gaafa san baheen jiru akkasi inni sun dhufee astaadara saniis qotee bulaa harkaa fuudhee bakka deebisee ka qotee bulaa ka hidhan nama Jaafar jedhanii illee fuudhee qotee bulaa keessa deebisee
nageenyi suni akkasi argame jechu. Yeroon tu yeroo Mangistuu Hayilamaariyaam dura ol bahe. Kanarraa kan ka'e nuti imma yeroo tana keessatti yeroo magaalaan marfamtu tana onnee dardarummaa saniin ummata magaalaa marse kana maddii dhaabbannee hiraata fiduu fi maal jettaniin hojjaa fiduu fi kanaan akka gaariin maddii dhaabbannee osuma kanatti jirruutu qabsoon Oromootis naannuma sanitti dhalachuu eegalte. Akkasaniin maal jettaniin qabsoo seenne jechuudha. 1977 baatii bitootessaa guyyaa sadii akkuma magaalaa Baddannoo tana dhufanii jaarraa abbaa gadaa faan dhawanii nama maqaa Oromootiin hidhame hidhaa baasan. Ummata hidhaa yaasanii Jimaa Haaji Bushraa bira gatta'anii naa ganamii deemu jechuun nuti imma Hizbaa Saraawitii jedhanii warra magaalaa Baddannootti baratee barnoota fixatee eebbifamuudhaaf qophaa'ee jiru. Akkasitti tasuma jaarraadhaan maal jettanii wal qunnamne. Hedduu bareedduudha. Gaafa Baddannoo waraanni jaarraa afaan adda bilisummaa Oromoo 77 Baddannoo dhawantana waraanni dargiitii hojii wal dhawantana isin hizbi saraawitii kanuma gartee mootummaa dargiitiif filatamee leenjii fudhatee turtanii. Qotee bulaan nama if keessaa filaa ja'aniiti hamilee qabnaa hidhannee diina kana firraa dhorkinee if tajaajiluu qabna jechuudhaan ummanni bal'aan if keessaa nu filee magaalaa Baddannoo sanitti baatii 3 baranne jechuudha. Nu barnoota kanamma raawwatee eebbifamuu bira jiru haalli sun ta'e. Akkasii jechuudha. Haalli san ta'uu eega dhageessanii agartanii booda qabsoon isin harkisuusiiti jechuudha. Mee akkamitti qabsoo tana kallattiidhaan guyyaa itti qabsaa'ota Oromoo akka jaarraa abbaa gadaa faadhaan waraana mootummaa ta'uu san dhiistee jaarraa faadhaan itti qabsoo san keessa seente ni yaadatta? Akka gaariitti yaadadha. Amma guyyaan guyyuma kanaati wanni Oromoo ja'an namni Oromoon beeku manu guddina keenya keessatti akaakuu abaabuun keenya waan Oromoo takkaa nu biratti hin dubbanne maqaan kun ka awwaalamee jiru yeroo jaarraadhaan wal agarre tana keessatti jaarraa bira dhugaan dhaqu ati maalii jechaa jaarraan na gaafate jechuudha. Ani Islaamaan jeen amma nakkofleeti geeyrara tokko geeyrare jechuudha jaarraan. Boruuyyee boruubbaa bariisooyyee galgala abbaa galgalooyyee galgalli naan dubbatee boruun naan marihat roorroo hamtuu agarraan kiyya garaan hammaat Oromoo saba koo hadhaa du'aa filatee gammoojjii dakaa dakkarroon gaalamiitee baddaa furaa diilalloon saayyamiitee anuu sibiraan jira Oromoo saba koo yoomiin akkasi dhiisee je'ee eegaa hangana jee booda yaa abbaa kiyya islaaminaan amantii teeti ati sabni kee Oromoodha biitti tee Oromiyaadha je'ee natti hime jechuudha. Akkasitti qabsoo tana lafaa kaaneeti diina nu gabroomsate kana firraa kaafna jennee waa hunda lakkifnee bosona seennee qabsoo godhaa jirraa naan je. An oggisiin gaafii takka gaafadhee wanni ati jettu tun sirriidha. An amma aayyo guddootii jarraa hin rakkoo Oromoo mudatte tana nama keenya mudatte kana dhagayaa ture. Waan Oromoollee namni naa hime hin jiru
seennee hidhannee karaa adda bilisummaa Oromoo dhufuu tokko kana jechuu. Tokko diina dhooynee irraa hiikkachuu fi maal jettaniin mahorii keenyaan bitachuu. Sadeeffaa maal jettaniin dhooynee diinarraa hiikkachuu fi walitti akkuma jechuudha. Maal jettaniin bitachuunis. Sadeeffaan ifii keenyaa tolfachuu. Waa sadeen kana naa hime jechuu jaarraan. Waan ajaa'ibaati. Hiikkachuu diinarraa hiikkachuun takka bitachuun lamada. Walitti takkuma ammoo qawwumaahuu tolfachuudha jee. Ifii tolfachuu karaa sadeen kanaan hidhannoo argachuudha dandeenya. Anamma achirra dhaabbadheetiin yeroo tana keessatti nama 16 moo meeqa naannoo teenya tanatti dargiin kun rashane jechuu yeroo tana keessatti. Kanarraa kan ka'e muradhee karaa Finfinneetiin filadhe jechuu. Finfinnee dhaqee barnoota maal jettaniin haareetti mallee baatii 3-4 achitti baradhee yeroo tana maal jettanii yeroo mangistii Itoophiyaa tana maddii sooshaalistoonni mangistiin akka Raashiyaa takka Kuubaa tuni dhaabbachaa jirtu keessatti achitti magaalaa guddoo Finfinnee tana keessatti eebbifamne jechuudha. Muuziqaa irratti maal jettanii magaalaa tana moggaa achirraa tana hanga dhumaatti muuziqaa irratti maal jettanii namni bahee nu daawwachuudha eebbifamne. Achirratti karaa maal jettanii ni hirkannee karuma Harar deebine. Yeroo Somaaleen ol seentu san gaa oduu dhagayuun dhabdan ijoolleellee taatanii amma naannawa dirree dhawaa kan isiin dura seente kanaa dirmannee deebisuu fi ammallee karaa Baabbilee Kaarramarraa bakka ja'an dhagayuun dhabdanii lola guddaatu achitti godhamee kanallee dhaynee akkasitti dirmannee numaa kana godhaa jiru Somaaleellee nu qabde jechuudha. Harka diinaa seenne akkasitti tura keessa gaa eegamma yeroon dheertuu siifiin gabaabsaa duruma Oromoo jechuu biratti hin dubbannu. Bakka leenjii sanittiin si deebisuu barbaada dhiifamalleedha. Leenjiin barnoonni Finfinnee dheettanii fudhattan kun eeguma jaarraa wajjin wal agartanii kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromootti amantee ammoo karaan itti hidhannoo harkannu tokkichi karuma mootummaa kanarraa mootummaa kanaaf jennee hidhannee harkannee san booda qabsootti seenuu kaayyuu san filatteeti gama Finfinnee deemtee leenjiin tawaraanaati jechuudha fudhatte. Tawaraanaati. Fayyanaa ta'e. Siifi namoota wajjin fudhattan ganda akka fakkeenyaaf naannoo keetii akka baddannootti suma qofa moo namoota adda addaati wajjin deemtanii leenjii san fudhattan? Namni gaarri mul'ataa kuni dammaqa bilchoo qaba. Dammaqa cimaa qaba jechuudha. Maal jettaniin ka ibbooda deebiin qabne nama qiimaan qabne jechuudha. Nama lakkoofsaa nama beekuu hin dandeenye dhaqe jechuudha. Kutaa Harar kana keessaa namni guddaan gaara mul'ataati jechuudha. Maal jettaniin karaa Finfinnee kana deemu. Ni jira namni hedduu jechuudha. Hedduu bareedaadha. Karaa sadeen itti jaarraan hidhannootti harkannu jee keessa kan ajaa'ibsiise. Karaan gartee mootummaadhaaf hidhatanii deebi'anii itti garagalchuutu illee karaa ajaa'ibaati, tooftaa ajaa'ibaati. Waan gaa bilchina nama siyaasaa ta'uu nama agarsiisu, jaarraan nama jabaa ta'uu agarsiisu, bilchina isaa. Daran na ajaa'ibsiise immoo haa tolfachuu kana. Yeroo sanitti teknooloojiin akka ammaan taane uummanni Oromoo gartee barnootaas gartee qawween tolchu haa qaban hin se'u. Jaarraan maal dhaabbateetti gaafa sanni tolfannaa yaada jiruusan dhiyeessise fakkaata. Jaarraa hoggaa jaarraan kun waan Oromoo keessatti nama bilchaata
nama maal jettaniini Oromoodhaaf dhugumatti if qabee murannoon isaatis akka sibiilaati. Hangaan harkisan keessatti muuxannoo qawwee tolfachuutis ni dandeenyaa jala haqeeti jechuun akkaan isarraa argetti. Hedduu bareedduudha. Namni yoo gartee murannoo qabaate tolfachuu danda'a waan jiru dhaabbatee jechuudha. Hayyee dhiifama addaanin si mure eega Finfinnee dheeyxanii leenjii fudhattanii akka maarshii baandii na fakkaataa warra muuziqaa saniin eebbifamtan booda hoggaa gartee carraa kaaftanii bakki itti hireen isin mudde Harargee jechuudha. Harargee tanallee sababni ittiin mudanneetu jira. Harargeetti bakka lama lolli jajjabaan jira jechuun karaa Harargee kanaa fi karaa Eritiraati jechuun lolli bakki jiru. Nama bakka tana lamaanii adda fuudhaniiti nu kana nama muuxannoo qaba jedhanii yaadan hoogganoonni gurguddaan ifin nu yaame jechuun nuti nama sadii ifin nu yaame biyya teessan tana deemuu deemnaa mee haala biyya teessanirraa nu odeessa haala Harargee irraa jedhanii nu gaafatanii hoggisiin deebisaa takka godhe jechuudha. Hara Harargee lola lamaatu jira. Lolli lamaan tokko Oromootu lola godhu jira. Lammata Somaaleen jalaa ol seentee karaa Fadis biyya waraabaa kanaan Fadis ol seentee jirti. Lolli lamaan kanaa jira. Kaniin deebisaa goonee fi akkasitti isin eega nama kanaa taatan 94ኛ birgee jedhanii wanni nuti murni waraanaa kan nuti hoggis keessa jirru waliin deemna karaa Harargee jedhanii akkasitti nu fudhatan jechuudha. Hedduu bareedaadha. Mee namoota sadee wajjin turtan Harargee wajjin ramadamtan kan ni yaadatta eenyufaadha? Hoggantoonni keessanoo warri gaaffii tan isin gaafate sun ni yaadatta? Amma kun maqaa isaanii maal iniin gariin yaadadhaa. Amma jarri sadeeni waliin nu gaafatan kun namuma araddaa takkarraa wajjin deemne isaan ammoo waraana kana asumatti barnoota eegalan malee achitti hin baranne jechuudha. Amma magaalaa Baddannootti amma tokko ana Yahayaa Xaahaa Ahmad tokko Ibsaa Gammachuun siinjee kana kun amma Mahamad Abdullaa Xaahirii jedhanii inni nama nurra jabaa dhaloota illee nama umriin nurra guddaati. Kun amma Ahmad Hassan Alii jedhaniin nu sadeen kana jechuu kan yaamanii akkasiin nu gaafatan. Hedduu bareedaadha. Ayyeessan booda eega gama Harargee gad dhuftan ramaddiin mee isaa singee aanaa kami birgeedii 94ffaa isin ramadaniin se'a. Akkamitti san booda mee qabsootti akkatti seentisan itti nuu deema. Amma sani hoggaa Harar dhufnee qubanne jechuun waraana guddaa wajji dhufne namachi barate kana bakkuma lamatti nama kun kara Erittiraa kun kara maal jettaniin bahaa Oromiyaa kana kan baale qabanillee ni jira. Irra guddaan ammoo gara maal jettaniin Harargee bahaa kana. Akkasitti kuni maal jettaniin nuti Somaaleen duruu seentee amma dirree dhawaallee seentee jechuudha. Halkan duramma dirree dhawaa seente san nu irraa duratti dhufnee akkaadaamii bakka jaan qubannee Harar keessatti achirraa dirmannee dirree dhawaa dhufnee kanallee deebifnee naannoo Somaalee tanallee Jabuutii asitti hanga Jabuutii naannoo Jabuutiitti dhiyeessinee ammallee jabeena karaa jabeessite karaa Baabbilee kana. Karaa Baabbilee kana qaxxaamurtee muruuf jechuu dachii tana. Jijjigaas qabattee jirti. Siigalee Somaaleen. Akkasitti bakka Harramarraa tana humniti jabduun jirti. Bakka tana muranii Baabbileen muruudhaaf isaan jibbaata godhanii kanallee dhayneeti akkasitti furmaata goonee
achumanuu jiru nuu lola karaa mulluu kana keessa isaanis gaddabarse qabamne jechuu naannawa ereer jedhanitti qabamne fadis gaatur nama ja'aniini maal jettaniin kan naannoo tana hoogganu gaatur kuni nama magaalaa Hararii dhalate warra maal jettaniin gosaaf ma adare jechuu namuma Harari jechuu kiyya gosamma tanaa fi tanallee adda baasuun nama dhibaa akkasitti afaan Oromoo dandeeyaa isa bira nu geessan. Gaafa qabamtan kana isin waraana dargii taataniiti Somaalee dha'u jirtanii waraana Somaaleetu isin qabe moo warri isin qabe kun waraana kam? Waraana Somaaleeti. Somaalee ta'anii Oromoota isaanii wajji jiru. Siigaltee Oromoon namni hidhateeti akkuma reefu siin jedhanitti isaan keessa jira. Warreen kana addaashaa bakka ja'aniin fadis kana ereer gubbaa jirti achi gaatur bira nu geessanii amma gaaturii fi jaarraan faa wal beekan. Kan amma ni dhoysine jechuu nuti. Siigalee waan Somaalee tana duraan jaarraan nuu hime dammaqa kanaani qabna. Isaan Oromiyaa akka barbaadu deeman jala haqee jaarraan nuu hime. Nuti Islaama jenneen Oromoo jechuun ni dhoysine. Siigalee namuma humaan beeyne kanuma wannaa ja'aniiti isaanii bultuma 15 mana wannaa qoree keessa nu kaayan jechuu mana hidhaalleen qabanii qoruma kana jaaranii bultii 15 nu bulchanii kana booda gan nu dhiisan. Guyyaa Ereetti qabamtanii ereeruma keessatti isin hidhanii bakka itti hidhanis addaashaa bakka ja'an kana fadis ol nu baasaniiti addaashaa bakka ja'anitti nu hidhan bakka amma inni gaatur kun jiru kaambii qaba. Hudduu duuba isammaa isaa Ali Usmaayilii jira. Akkasitti kuni kana nu gadhiisa bultuma 15 booda. Maxxansaa ofna narraan ifatiin gaadeeroo beekaatiin gartee wanna waan seenaatii fi akka daddabaafachuu jira. Lola guyyaa qabamtanii kanarratti namoonni wajjin leenjitanii seentan gartee wal beeytaniin wareegamanii fi kun hin jiranii ati yoo miidhaan sirra geessan jirtu. Miidhaan ni jirti. Miidhaan anillee dilasii miti maal jettaniin wantaan na biratti bu'ee maal jettanii madaafa guddaa sun amma godaanni xiqqishaa tokko jira waan santu jira. Uuma xiqquma na haakimanii niin fayyee namni du'e immoo hedduu jechuun kanummaan aanaa baddannootummaa nama tokko nama jabaa nama Amiinuu Ahmadii isaa ja'an nama kana faadha jechuun warri maal jettaniin dhumee kaniin amma irraa maqaa yaadadhu isa jechuu. Hedduu galatoomii fayyaan adee itti uffadhu sanbooda hoggaa gartee qabamtanii gaatur bira dhuftan guyyuma 15 isin hidhaniiti isin gallakkisanii akka isin gallakkisaniin eessa dheeytan? Amma isaanitti yeroo tana lolli gama Itoophiyaatiin itti jabaate jechuudha. Akka jabatti itti jabaate bishin gaafa kana gubbaarratti haamaniiti midhaanuma irraa muraniiti midhaan akkuma dhaabbatu dhiisan jechuu qaraa. Makiinonni kana keessa dhaabbataa muka gurguddaa jala kaayanii xayyaarrimmaa maal jettaniin Itoophiyaa kun wanni jalaatti ol dhawanis karaa shi'aati xayyaarrini wuf godheetuma dabarsa jechuu waan isaan jalaatti ol dhawan tana Somaaleen yeroo gabaabduu keessa cabxi taate. Nullee nu fuudhanii eeysa nu geessan Hargeysaan magaalaa Buru'oo jedhan keessa nu dabarsanii mallee Udween daangaa Itoophiyaa kana nu geessanii achitti gaafii takka takka nu gaafatanii isin
mee quraana qara'aa nuun jedhanii quraana ni qaraane akkasitti maal jettaniini waraana keenya ka mootummaa Somaalee kana nama barate isinii waraana dandeettii qabdanii seenuu takkaa maal jettaniin biyya keessa deebitanii Somaalee galbeetiin wajjiin diinaan loluu waan ju'unuu dhiyeessan jechuu filannaarraa hafeetan lamaan irraa filadha. Somaaliyaa keessatti hafuun barbaannu biyyatti ol deebinee maal jettanii Somaalee galbeetan jettan sanii wajjiin lollee yoo gabroonfataa dhooyne irra gaarii jennee egaa osuma beeynuun waan kaayoo qabna. Kaayoon teenya tanuma jaarraan nu hime sanii jechuu. Siigalee akkasitti deebinee biyya keessa deebine jechuun faafan bakka jaan maal janiin boraalee bakka jaan daalota daaqan kana Somaalee galbees keessaa murna amma guree ijaamu saniin dabalamne jechuudha. Akkasitti filannoo isin keessaa gaafa warra Somaalee isin qabanii quraana fa'aa isin gaafatanii islaama ta'uu keessan isin mirkaneeffatanii kaayyoo isaanii keessaa yookaan ammoo biyya tanatti waraana Somaalee kana ta'aadha yookaan ammoo Somaalee galbeessan ta'aadha. Somaalee lixaa jechuudhaan isaa galbeettuun Somaalee lixaa san ta'aadha. Somaalee lixaa jechuu akka nuuf lolaa janii biyya keessatti ol deebi'uu filatan jechuu isinis. Biyya keessa ol deebi'uudha filanne nuti. Osuma akkasitti teenyuutu isaanumaa wajjiin akkasii olii gayyaanuutu hireen takka rabbiin hiree takka oofee nuu fide jechuu. Ifuma gosa gosatti maal jettaniin wal a'uu eegalanii nutis amma lafa jalaa nanga nama 13 takkaan dammayne amma 13 san keessaa tokko Abdurrahman Yusuf nama ja'aniini kun Ahmad Abdullah Jaamii nama ja'an dhalootaan fadisi ammallee Toofiq Usmaaneeti ja'aniini ati nama kanaa wajjiin nutiin amma anillee nama afuraffaati waan hogaasan keessatti achirraa qooda fudhatu keessatti namni 13 kun nama tokko qofaatu nu jalaa deebi nu jalaa garagale nu namni 12 battaluma tanarra nu jiru mucaan tokko Daawit Ahmad Jaamii jedhaniin yaada dhiyeesse. Nama kana yoo kana biraa deemne nu hangi dammaqe kun namni kun shuumoo affeeluu fi gabroommaa haareetti jala seenaa nama kana hunda dammaysinee yoo bakkuma takka akka sadarkaa maal jettanii nama keenyaatti baane hoo je'ee yaada dhiheessee yaada mucaa kanaaf fudhatame jechuudha. Akkasitti nama dammaysinee bakka maal jedhaniin Jijjigaa fi Wacaale jidduu Goobiyaree bakka jaan jirraa. Yeroo salaata zuhurii arba namni keenya ka afaan kana dubbatu hundi bakka takkatti bakka argamtan jenneeti lafa jalaan nama labsin. Qawwee baazuqaan nuut deema. Maxareeyyaziin nuut deema. Distiin nuut deema. Wanni hundi harkaa qabnaa achi baanee tuma qubannee nun seeninaa jenneeni jechuudha. Namni tokko nu seenuu hin dandeessan Somaaleedhaan. Akkasitti maal jettaniin akka baane sanitti rakkoolleen cimtuu nu mudattee warrimmaan tana afaan keenya dubbatu kanaannawa magaalaa Hararitti ilaalte kunilleen tumsa jara kanaa taheeti akka nuti maal jettaniin kophuun baanellee ijibbaata godhanii yaanillee dinnee jechuudha. Akkasitti deemnee mulluu dhayne jechuudha. Mulluu bakka Baabbilee jechuudha. Amma mulluu kun Baabbilee jalaa Saddahaa jedhanii Ahmad Ali Nuurii achi jiraa. Namoota kan amma ijoolleen teenya akka Magarsaa Qilxuu kun akka hordofaa Odaadhaa
isaan kana keessa jira saddaha kana keessa asitti riphifnee qophii haaree qophooyne amma yoo waan biraa seenillee hedduu dubbiin dheeratti achi baane jechuu eessa fadisitti amma waraanni kun kaduraan gadii sanii dhufe malee kasaddaha sadeeyfaa keessaanuu ida'amee fi kashaneeyfaa keessaa dhufe jidduu fadisitti achi baane rakkoo naannawa hawwiyyaa kana nu mudatte aanaan baabbilee kan sadarkaa maal jettaniin naannoo baabbilee jiruu fi fadis akka gaariin nu maddii dhaabbate jechuudha. Akka gaariitti sadarkaa qawwee nurraa hiikanirra isaan gayaniiti qawwee tana kadhoorkatee fi karraa hiikanii fi kana jidduu akkasitti fadisitti gaachi baane qawwee sanillee cinaa akka deebitu goone akkasitti sagantaa jaarmayaa haareetti if jaarree Abdurrahmaan Yusuf nama jaan if dura keenyee abbaa waraanaa ka siyaasaatii sunda goonee akka jaarraa barbaannu saganteeffanne jechuun maallaqa guuruuf maallaqa nama tokko nama sheekaa Shee Yusuf jaaniini naan ilmaan adeerraniiti isa dirree dhawa erginee baasaboora baafnee fi akka Suudii deemee jaarraa fitu jennee sagantaa tananuu qabu bokkoo duubaan maallaquma kana osoo guuraa jirru gurbaan amma Awurooppaa jiru Xayyiib Muhammad Jaamii jennaani takka maal jettanii naasisaa jennaani biyya beeka ganda kana naannoo tanatti dhalatee bokkoo duubaan karaa hammarreessaa achi dabree achitti katabee mayyuutii wal qunnaman jechuudha. Hedduu bareeda dhiyeenya kana afgaafii asuma barkoo miidiyaa irratti Abduu Jalil Abdallaati wajjin yookaan ammoo Murtii Guutuu Baraartiitii wajjin goone keessatti waa'ee waraana keessanii dubbatee jira. Waraana san keessa jirta jechuudha. Waraana kana keessaan jira. Siigalee. Hedduu bareedaadha daawwattoota keenya waa'ee waraana kana sagantaa Murtii Guutuu Baraartiitii wajjin goone barkoo miidiyaa irratti dabarte daawwadhaadha. Bal'ina isii ammoo namni qaamaan keessa jiru akka kanatti nu ibsa. Adeeroo hedduu galatoomii. Namoota 13 gartee hidhannoo isinirraa hiikuudhaaf Somaalee Galbeet keessatti diddanii kophaa baatanii rakkoo adda addaallee qunnamtanii ichi baatan san keessaa baataniiti if jaartanii Sheekh Abdurrahmaan wajjin jaarraa barbaaduu eegaltan jechuudha. Jaarraa barbaaduu eegalle laala amma namni 13 sun ka dura dammaqe. Nama dura dammaqe nama 13 san yaanni mucaa maal jettaniin fadisuun yaada fudhatama harkateeti nama guututti keessa seennee dammaysinee achi baane jechuudha. Daawit Ahmad Jaamii jedhaniini ganda Siraacoo Fatisi inni suni akkasitti baanee gaakkaan siin jee kanatti maal jettaniin katabee mayyuutii fi naasisaan kun wal qunnamanii katabee mayyuu kun jaarraa walii hidha. Namni kun guututti maal jettaniin afaan keenya dubbata isin kun akkami jee wal odeeffatanii aboomee hooggana bira nageessaa jeeni Ahmad Abdullaa Jaamiitii fi maal jettaniin Shee Abdurrahmaan faa bira geessan jechuu katabee kana. Akkaataan ammas hime kana himanii fi katabeedhaan jaarraa akka barbaadaa jirru. Jaarraan yoo biyya keessa jiraachuu isaa odeeffannoon qabdanii Suudii jiratti yaada qabdanii akkana. Suudii sanillee deemee nama gartee isinii fidu paaspoortii baaftanii fi maallaqa asitti gootanii yaadaa turtan jechuudha. Akkasii yaannee odoo maallaqa san guuru jirru katabee kan. Katabeen kun ka jaarraa walii hidhaati. Hidhannoos qaba akka taataqii ganda keessatti hidhannoo wajji jira bar innummaan kun. Siigalee sukuriitummaan jaarraatu
tokkummaa gama maal jettaniin haroo maayaa kanatti hirkateeti namni gamamma fadis kanaanis Mahamad Abdullaa Urgee jedhanii jira. Gama aanaa afurii amma naannoo tana jira. Aanaa afranuu maadheeleen akkasii jirti jechuutaan jaarraa wajji walii hidhata qabdu. Akkasii guyyaa hoggisuma katabeen jaarraa fidee jara kanaa wajji wal qunnamsiise Magarsaa Qilxuufaa Ahmad Abdullaa Jaameefaa wajjiini. Akkasii guyyaa qaaxaratanii bobbaa waraanaa bakka adda addaa jirti. Guyyaa amma Deseembar muddee jechuudha. Guyyaa 15 akka walit dhufnu jedhanii nu himanii akkasii deemnee jaarraa biratti walit dhufne jechuudha. Barri kun amma bara meeqa gaafni akkanatti jaarraa wal dhuftan kun? Amma 1982 jechuu akka lakkoofsa warra dhiyaatti dhuma baatii faranjiin Deseembar jettuun muddeemma afaan keenya nuti jennuun tana jechuudha. Ji'a 12ffaa guyyaa 15 kana waraanni kan gaara mul'ataa jiru jira. Kan maal jettaniin fadis jiru jira. Waraanni bakka 4 moo 5 addaan jira. Kun hundatti himanii akkasii walit dhufne jechuu laga Gobeellee keessatti. Amma yeroo tana Abdi Jaliilii fi hulluuqaa fi maal jettaniin namoonni ijoolleen tajaarraa kana maal jettaniin bira teessee tajaajiltu. Isaanumaa bira jira. Namni hidhannoodhaa isaan bira jaarraa bira jiru hin jiru. Murtii guutuu jechuu kiyya murtii guutuu fi immoo hulluuqaa. Amma jaarraa yeroo tana hoo maal godhaa jira? Naguma diriirfatee harka maratee taa'u jira dhiiroo. Bakka tanallee kaniin hin tuyne biran kutu. Gaafa isin jaarraa dhuftan kana jaarraan kophaa ba'ee gartee qabsoo Oromoo keessatti waraana jaaree siyaasaadhaan nama jaaree adda bilisummaa Oromoo jaaree sababa gartee ajjeechaa Baaroo Tumsaatii fi Baroo Dachaasiin adda bahinsi dhufee wallabbiin dhuftee jaarraan kophaa ba'e. Gaafa jaarraan kophaa ba'e taa'u kana abdii muratee taa'u jira moo sossoo jira waan jiru? Galatoomii bakki inni deemuu fi bakka tanaa amma jaarraan ala san hoggaa adda bahan ala dhaqeeti maal jettaniin haala mijjeessee karaa diinagdeeyinis waa tartiiba godhee mul'isii fi Sheekh Mahammad Sayyidoo fudhatee addeebee jechuudha. Bakka tan amma wanna tokkotu jira. Sheekh Mahammad Sayyidoo kun nama hoggaa san barnoota fixee murannoo qabaa maal jettaniin ka'eeti jala deemee hoggaa Jabuutii dhufan kubbaayyaa 3 bite jaarraan. Waraanni immoo guddaatu gaa bosona keessa jiraa jeen. Murni jaarraa jala gore kun hawaasa keessa seenee jaarraan hangaan deebuu jee akkasitti tartiiba hawaasa keessa godhee biraa deeme. Akkasi Sheekh Mahammad Sayyidoo hoggaa ganda qarsoo kana dhufan jechuu ganda Abdi Jaliil kana faa godaa jira. Naman agarre ijoolluma bira teessu malee. Yaaboo hoggaa kubbaayyaa 3 bitteen akkanu 3 qofa taate beekee jee. Mul'isa moo ni beeka jechuu tooftaa hunda dura laal siigalee amata 2 goda san keessa taa'e. Laal mee isin ilmi xiqqaan kun bakka tanallee gadi fageenyaan laala. Amata 2 bakka tana taa'e. Amata 2 as keessa taa'e kana amma eenyu halkan deemanii nama dammaysan. Sheekh Mahammad Sayyidoo kana abeenna soon qabdi. Deemuun danda'u halkan. Amma gaa karaa achi Jabuutitti kophuu deebi'uun danda'u. Aboo mul'is ana sumaayin qaanqee qabsiisa. Isa fuudhiitiin deebi. Jechaani mul'is Sheekh Mahammad Sayyidoo fuudhee gara Jabuutii deeme jechuudha. Siigalee akkasi jaarraan amata 2 kophaa isaa achi keessa taa'ee isaa kophaa jiru kanatti dhayi. Maal godhaa jiru hoggaa tana dhiiroo bakka tana kaniin tuquu barbaade. Makiinaa teebkaa gaafa san kompuutarri hin jiru.
makiinaa wahiin barreessan tana sadii qabatee dhaqe jechuu gaafuma sanuu. Takka ta Arabii barreessitu. Takka ta afaan Amaaraati. Sadeeffaa ta maal jettaniin Ingiliffaa fi Laatiin afaan Oromoodhaati. Wuma takka barreessiti jechuutu waan Laatiin ta'eef. Yoo afaan Somaalee feetillee. Akkasitti kana qopheessee dubartootaan magaalaa Harar dirree dhawaa. Wayi gurgurataa oola beerri kun. Hoggaa makriimni gahee booda ka'an jechuu bakka waa taa'an tanaa midhaanuma safaraa ooltee barisiin waa waan biratti hin jirtu. Siigalee hurgufattee kaati galgala. Qilleensi waraqaa tana fuudhee isa geessa waajjiraa hunda keessa galcha. Nama hunda qara. Ka Arabii beeku Arabii qara. Ka afaan Oromoo beeku afaan Oromooti qara. Ka afaan Amaaraa beeku afaan Amaaraati. Ka Ingiliffaa beeku Ingiliffaa. Akkasitti isaa kanaan qabsoo godhaa jiru. Namni waan kana godhuu danda'u wanni kanaa kun jaarraa malee hin jiru. Asasaa mixii isa tokkicha kanaafi maal jettanii waraana qiimaan qabne laga gobeellitti baasaa turan jechuu dargiin. Abbaan fedhe tanaas haaluu hin danda'u maal jettanii amma gayummaa Oromoo kana hoggaa himan. Gaara gobeellee dhagaa gaachanaa jiru sanuu dammaysa gartee ummata bayyanachiisuudha jecha waraqaa afaan garagaraatiin afaan sadiin yookaan ammoo Ingiliffaa hundatti dabalee barreesseeti akka irratti hin beekamnetti haawwani kannee magaalaa geessanii facaasaa turan jechuudha. Facaasaa turan. Amma bakka tana laal aanaa afurii walitti dhufa. Waradaa afur aanaa afuriitu bakka tana walitti dhufa jechuun bakka dhagaa gaachanaa jedhamti. Akkasitti waradaa afuriitu aanaa afurii bakka tana walitti dhufa. Aanaa Fadis, Haroomayaa, Kurfaa Callee, Gurawaati. Istiraatejii qabsoodhaaf mijjooytuuti jechuu bakki tun. Magaalaa qofaa miti bakkitti waraqaan facaatu. Bakka adda addatti bakka hadaraatti illee bakkoota namni itti walitti qabamu bakka adda addaa hundatti maal jettanii waraqaan tun akkasi faca'uu turte. Dammaysa hin dhiifne jechuun jaarraan kophaa ta'ee waraanaan gartee waraana isa bira jiru qaqaa weellolu qabaachuu baatus uummata dammaysu hin dhiifne jechuun gama adda addaatiin baadiyyaa magaalatti mee asumaanuu osoo gartee tabiraatti hin dabarre dammaysa san bakki itti inni gaggeessaa ture keessa hadiraan akka ture naatu jirta. Mee hadiraalee san keessa hadiraa kam faadha kan gartee jaarraan itti dhimma ba'uu ture ni yaadatta? Amma hadiraan naannawa kana jiru kan yaadadhu kan amma Sheekh Mahammad Durriiti. Wanni kun tahee Sheekh Mahammad Abdulleetti hidha. Hadiraalummaan Harargee bahaa tana jiru guutumattuu eenyu jala hidhaadha yeroo tana keessatti Sheekh Mahammad Abdullee jala hidhaadha. Wanti wal geessi jechuu bakkayyuu bakkuma hadiraan jiru hunda. Hadiraan ka adda addaa jira, abbaayee jira, tortora qallaa jira, maal jettaniin Fadis jira. Bakka adda addaa jira jechuun bakkitti dhimma bahan. Hadiraalee kana akkaataan itti odeeffannoon geessu waan kana eega kaafte waan bareedu ajaa'ibaa kaafte namoonni bakka adda addaa jiraatan hundinuu hadiraalee dhaqan qaban waggatti na fakkaata. Hoggaa mawlidaa fa'a. Namoonni kun hoggaa achi wal gahan marii siyaasaatii waan juun dhaga'u ture. Ammaasis miila qallaadhaa namoonni achi wal gahu Fadis ka'ee gartee gara mul'ataa dhaqu. Haramaayaa hoggaa Fadis dhaqu. Odeeffannoo wal dabarsanii marii taasisanii waan juu jira. Mee hangam takka wanni kun dhugaa? Adeeroo kuni dhugaadha jechuudha. Laal hogguma amma fakkeenyaa laal. Mee bakka hudduu duuba makka ma'aanaa baddannoo sanittiin si deebisa amma bakka waraqaa tana eegatu ite.
jaarraan arabii ifiif wanna hunda waraqaa hunda ifiif barreessuu danda'e. Laatiin naannawa baadiyyaadhaan jiru. Namni laatiin barate hin jiru. Namni afaan Amaaraa barreessuu danda'u hin jiru baadiyyaa keessa. Akkasuma maal jettaniin namni wanni waliin qunnamu arabiidha. Yeroo duraa san. Arabii tana jaarraan barreesseeti ganda jiru habiirri tokko ni jira laal. Amma arabiin maal jettaniin arabiidhaa tun qabsoo Oromootii wajji walii hidha. Ka'insa qabsoo Oromootii wajji walii hidha. Ganda jiru waraqaa itti dhaqa. Ganda tokko namni tokko ka quraana qaraasisu ganda keessaan dhabamu. Akkasumatti fudhadhu. Hadaraa guyyaa sanillee akkasii hadaraa geessamu. Ganda adda addaa waan miilaan deemanii dhaquun isaan dhibduuf bakka hadaraa tana waraqaa walitti qabanii geessanii akkasumatti maal jettanii ganda hunda geessan jechuudha. Akkasitti maal jettaniin wanni kun deemaa turte. Hedduu bareedduudha adeero seenaa ajaa'ibaatti nuyi mujjirta waan addaati. Mee akkasitti jaarraadhaan walitti dhuftanii waraana jaarraa taatanii qabsoo Oromootti seentanii jechuun bara 82 kanatti dhuma baatii gartee warra Awurooppaa kanatti mee sooressa jaarraa abbaa gadaatii wajjin guyyaa wal agartee irraa nuu kaasii jaarraa wajjin turtii gootan damma isa guyyaa dura dhuftan san gartee waraana wajjin gudheetan isinii kannee fi kaka'umsaa fi miira inni keessatti uume wajjin waa'ee jaarraadhaa hanga tokko nu ibsi. Anamma guyyaan dhaqe kana nu nama lama nu beeke jechuudha. Maqaa keenyallee wallaalu wal harkaa teenya san himnee fi Jimaa Haji Bushuraa Tortora Qallaa maal jettanii naannawa ganammiitti guyyaa isaan amma lola godhan san lola sadii ha godhamee hunda guyyaa waliin wal qunnamne sani akkasitti nu beeke amma ohooyii reefu jenne san hoggaa dura wal agarru na hime san wannaan dhayeeti maal jettaniin teepkaa jennu makiinaa tanaan dhaweeti qaba. Akkasitti maal jettaniin na kenne jechuudha. Ohooyiin tun tani saba Oromoo kana dammaysite naannoo maal jettaniin Harargee bahaa tanatti namni isii tana dhagahe abbaan fedhe halolarraa achi garagalu hin jiru. Isii tana na kennee akka waraabu na godhan. Amma takka isii qo'achaatiin hoggaataan teessuma keessa deebi'aadhaa akkasitti qo'adhee hoggisuma waraabee jechuudha. Gammachuun amma waan jaarraarraa hin maal jettanii waa tuquu barbaada. Nama Oromoof Rabbiin isa qopheessee je'eetiin jala haqee fudhadhe jechuudha. Khilaashoo mara afaan gubee namni gandaan si oole toomaa mooyyee si godhee namni boolla si kaa'e biyyeen dam si godhee namni gandarraan si deeme bordoo wadaajaa si godhee namni na abaa wajji si lole maqaa kee majaa godhee khilaashoo kiyya kuulle bagaan na abaan si lolee nyaapa koo muttu godhe khilaashoo kiyya kuulle maqaa sitti godhee Oromoo too gurratti godhee khilaashoo kiyya kuullee abboon gaalaan naan binnee gosti haaloo naan dhooynee hiriyaarraan fudhannee khilaashoo kiyya kuullee Oromoo saba koo lubbuu tiyyaan itti gurguree ohooy 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 ohooy. Lola calii calankoo harma muraa aanolee dhumaatii Oromoo tawalloo niin himamoo niin dhiisaa taariika guyyaa sanii waan garaa kiyya ciisaa yooniin beekee callise qalbii toonna zigaala
ilmi xiqqaan hoona dhiisaa wallaahi takkan dhiisu oromoo saba koo dhagaysii fi odeeysaa. Manguddoo teenya gatee arrii waan gaara ciisaa haawwan keenya gatee guftaa waan gaara ciisaa dardara keenya gatee filaa waan gaara ciisaa shamarran keenya gatee naannoo waan gaara ciisaa dhiigaggaraa na ciisa oromoo saba koo eessaa galee narraa gachiisaa. Ohooy 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 ohooy. Yaa gabroonfataa awwaal diigeessa taatee dachii jalan dabartuu shimbir buteessa taatee samii keessan barartuu taqabduu si haadhoorkuu wilee oromiyaan agartuu jilbeeffadhuurra loli oromoo saba koo oromiyaan dhiigaan malee hin argamtu. Wanni kun daqiiqaa 30 ni deemti jechuu kan dhimma takka toora za'aa takka ni deemti. Amma hanganumaa hin ja'a akkasitti wanna kana nu keessatti uume jechuudha. Eegalee waan kana wanta barreessu maashina barreessuun hin barreesseeti si kannee akka facaaftu godhe jechuudha geeressa kan. Akka narraa waraaban maal jettanii waraabaniitti kaasixaa gaafa duraa teeppii keessa kaayan kanatti waraana hundaafuu teeppii namuuni qabna jechuudha. Teeppii sunuu bitan maal jettaniin guyyaa wal agarre sanirraa teeppiin akka barbaachisaa ta'e maal jettaniin himee teeppiin nama waraana hundaafuu bitame jechuudha. Buttatti tokko. Buttaa tokkoffaa qofaaf lama ta'e duraan tokko qabna. Akkasitti maal jettaniin kana keessa kaayanii kana dhageeffataa namni ummata keessaan deema. Waraanninis ifiifis yeroo dhageeffatu qaba jechuu gattaa'ee hoggaa bakka diinni hin jirre irraa gabbaye. Akkasii waa dammaqsaa ture jechuu jaarraan. Hedduu bareedaadha adeera kiyya. Mee hanga jaarraa wajjin waggaa meeqa hojii turtanii hanga hojii turtan san keessa gaafni adda baatanoo yoom? Jaarraadhaan akkuma maal jettaniin amma hojiidhaaf dirree dhawaa dhaynetti maal jettaniin hojii jabduu wanna barbaachiftu. Nu erganii dhaynetti diinaan qabamnee mana hidhaa seennee eega mana hidhaatis amata 4 mana hidhaa keessa turree gaafa wayyaaneeti imma kuni kana booda maal jettaniin nulleen hidhaa baanaan karaa tolfanneeti karaarra deemnu Keeniyaa dhaynee Keeniyaa irraa isaa yaman jiru achitti immoo silkiidhaan wal qunnamne jechuudha. Gurbaa warra awwadaa tokko ootu wal nu qunnamsiise. Mahammad amma Abdiyeliil bira jira inni murtii guutoo bira. Mahammad Yuusuf jennaani isaa wal nu qunnamsiise. Anjaarraa wajjin hangaan amma biyya deemee biyya alaasan deemees naaf inni takkaat addan baane jechuudha silkiidhaan. Wahilleetti ergaa yaadaas wal jijjiirrachaatuma maal jettaniin akkasitti turree guyyaa du'u saftii inni saftii wal agarreeti alada lubbuun baate jechuudha. Bilbilaan hanga gartee ati Keeniyaa tana turtees inni Yaman hanga jiru waluma quba qabaachaati eega biyya alaa deemtellee wal quba qabaachaa Ameerika deemtana fakkaata. Kanada wal quba qabaachaa turtanii rabbi rahmataa godhuuf hanga guyyaa gartee inni fuula rabbii deemuu sanitti hojii turtanii mee tajaarraa hangana eega jennee rabbi rahmataa godhuufi waa'ee keetitti deebina. Seenaan dheertuudha seenaan gaggabaabsatuma deemna malee dheertuudha waan gartee waggaa meeqa waan taateef mee qabsoo Oromootti eega dabalamtee gartee osoo ilmaan qabduuti qabsoo dabalamtee
Mee ilmaan keetoo akkam ta'anii maatiin ta'e akkam taatee hanga gartee biyya baqaatti hin baqatinitti biyya keessa hanga jirtutti maatii ta'eetiif wal quba qabdammoo akkamtu tureme? Maatii tiyyaan hanga maal jettaniin gaafa lafti dheertummaan tanaati maatii tiyyaan obboleessa kiyya kanaan ilmaan adeeranii santu ni jiraa kiyya himee maatiin tiyyaas numa jiraattee naas eeydee amma guyyaan egaa hidhaa bahe kana maal jettaniin hidhaa bahe kana wal agarree namni gurguddaan amma gaa maal jettaniin nama fiifumma isaanuu akaakoo qaban. Isaanummaan sunuu ijoolleen lamaaniin biraa deeme sun akaakoo qabdi. Amma ani abaaboo nama jahamoo kana jechuudha. Maatii tiyya san keessa. Kuni kana. Maashaallah, maashaallah. Mee hanga ayyee biyya baqaa dhuftetti hoo maatii ta'e fudhattee dhufte moo gaafa keenyaa seentu kana hoo immoo isaan biyyatti hafaniitumati kophaa ta'e keenyaa seente? Amma warri gurguddate sun achumatti hafanii maal jettaniin kaan ammoo ijoolleen tuun amma tadirree dhawaa jirtu jira tana fiitaan achi jirtullee fuudhee alaba warreen baasee inni jira sun akkasuma jiran jechuudha. Ayyee hedduu bareedduudha. Mee eegagaa mudannoo gartee qabsoo keessatti wareegama kabaltan guddaa jira. Mee maatiin adda boontuun wareegama tokko akka kiyyatti qaamaa miidhamuu fi saayikooloojii miidhamuudha biyyarraa baafamuu hundaa jira. Mee wareegamni qabsoodhaaf goote kun amma duba deebitee ilaalte maal si fakkaata? Gaafa biyya baqaa jirtu sana fa'aa jaalala biyyaattis tahee kophummaas tahee qabsoodhaaf baatee gartee biyya tanatti nama si bira dhabdee yookaan ammoo gartee nama si jajjabeessuudhee dhabdee takkaa gartee miira abdii kutannaa yookaan ammoo wanni sitti ulfaate ni jirti. Hin jirtu. Wanni na ulfaate qabsoodhaaf amma sadarkaan amma jiru tanattillee maal jettanii na nyaamni gara Oromoo irra deebi'ee Oromoo gabroomsuu mannaa amma dirree lolaatiin filadha jechuudha. Kunumma dubbiin lafa dheertuudha kana murannoo tiyya maal jettaniin jala haqee tana jechuu taniin qaban. Diinni har'a Oromiyaa weeraree anamma dirree lolatti maal jettaniin nama deebu malee nama maal jettaniin ibbooda deebuumi jechuudha. Wareegamni kafalee fi kun bilisummaa sabaa naan caalu jettee murannoodhaan seenee murannum saniin deemaa jettee wallahi onni ajaa'ibaati. Onni akka nama dinqisiiftu. Mee jiddumaan gaa hanga biyya keessa turtee fi osoo jaarranis gartee biyya keessa jiru wal bu'iinsi ABO fi adda bilisummaa Islaamaa Oromiyaa jidduutti ta'eetu ture. Mee wal bu'iinsa sanirra wantoonni yaadattu ni jira wareegamni kafalamee hangam takka wal bu'iinsi sanoo wauma ajjeefamuu baaroo fi badhoo san moo garaagarummaa biraatti ture? Anamma bakka tana na gaafatuu keetiif galatoomiin jedha. Jaarraan kun ijibbaanni inni eeguma addaan bahinsi sun godhamees maal jettaniini yeroo jaha erge wanni kun sirrii miti walit deebina jecha. Anamma yeroo walit dhufne tana nama ergaa yeroo torbaffaadha isaanii unnamuudhaaf ergamee huffee maal jettaniin gaara mul'ataa atti guyyaa sadii fi halkan sadii waliin bullee ummanni bal'aan sangaa qalee nyaata hunda qopheessee nama qawwee qabuutu walit dhufe jedhanii yoo rabbii keenyaan taate akka gaariitti nu simatan jechuudha. Akkasitti maal jettaniin wal dadhabne nu malee namni tokko laal namni tokko Oromiyaa keessatti namni tokko jiraachuu hin danda'u dhaaba ta'e. Nullee nama yeroo tana ifelloo miti bara adda bilisummaa Oromooti.
waraqaa shaabbaa qabdutti kennine tane maal jettaniin ishee Abdurrahmaan irraa deebtu. Akkasitti dubbiin jaraa dubbii gadi fageenyaan Oromoo laaluu qabdu. Achirraa lolaan addan deemne immoo warri nuun deemmatu nu jiddu dirmatee jarri lamaan hulloo bariisooti gara ABO irraa deemaa nulleen ABO jaarraan itti mataa kanarraa deemnaa maal jettaniin obsaa mul'isaa nama jedhaniin nuun deemmata. Akkanaa dhaabbadhaa jedhanii naaf Yohaannis jidduu bu'anii qaaxaratan qaammatan guyyaa akkanaa baatii 3 booda walitti deeman jedhanii baatii 3 itti dhaammanne san osoon gayini jimaa beeroo ganda ciilleetti maal jettanii rasaasa ijoollee dhukaasan kan amma guyyaa san itti dhukaasan kunoo magaalaa Dirree Dhawaa tana jira 50 jedhaniin diigalee Sufiyaan takkaahu nama lubbuun jiru namni kun tokko harkaa baafatee tokko achitti du'ee akkasitti lolli nu jidduutti argamee lola 330 goone dargii keessa wayyaanee keessa lola 642 goone diigalee lola hammanaan nu jidduutti deeme. Gammachuun silaa Oromoo maal jettaniin na'aba lolleen na'aba kaafna jenne sanii miti Oromoo hudduu duuba lafa fagoo deebifne haalli kasii bu'ee jechuun jidduutti. Hedduu bareedduudha. Mee guyyaa ati ergamte kana araaraaf ergamte Sheekh Abdurrahmaan akkana fakkaatutti ayyaa waraana fakkaata gaafa san ABO gartee lamada jaarran waraana jaarraa kan lammataa kana. Itti aanaa jaarraati. Akkitti fillemma guyyaa amma jaarraa waliin dhufne kan inni itti aanaa jaarraati. Hayyee hedduu bareedduudha. Waraqaan Sheekh Abdurrahmaan isin kanneen dheeyxeen kun qabiyyee isin yaadatta. Namni itti dheeyxee hoo Yohaannis lataa yookaan immoo Leencoo lataati moo nama biraati? Wanta hulloo kanaa gaafatamaa baakana jira. Siigalee hulluma kana waraqaa barreessanii ballamaa duraan jira. Akka isaan nu seehanii miti manu isaan jaarraa wajjuu bar wal qunnama qabanii qabani. Akkasitti maal jettaniin waraqaa tanarraa hubatan jechuun shaabbaa fi ohooyin seenjuu tana waraqoota silaa barbaachisu hunda waraana isaanii keessaa facaafnee teessuma tanarratti maal jettaniin hangi tokko hafe jechuudha. Wanta akkam bakka tanatti bakka waliin bu'iinsaa tanatti si gaafadhee taa'ee dabarra. Waliin bu'iinsi gaafa godhame kana warri siyaasaadhaa hooggantoota gidduutti garaagarummaa mudatte namoonni gama gartee diinuma jaarraa kanaa warri ta'an warrootuma waraanaaf ijoollee jaarraan filateefaa jira. Namoota siyaasaatis nama hedduu jira. Akkuma nama beekutti gaa seenaadha hundi kun waan dabre waan ta'eef. Namoonni jaarraan gama qabsootti fide sun wanni gartee jaarraa afaan isaan deebise waanuma Leencoo lataa amma kitaaba keessatti dhiyeenya kana badoo dachaasaa baarotumsaa jaarraa hin ajjeefnee juu kanaatu gaafa san ololaaf fayyadame moo waan biraa jira moo akkamii akkasii fakkaatutti? Anamma hoggaa san bakka san hin jiru akkaan itti hubadhetti takka nama odeeffadhee jaarraa faarraa hubadhetti amma hoggaa teessuma saaqata itti jaarma inni godhame magdashoo booda amma teessuma saaqaa saasani jettu teessumti saaqataa sun yeroo lammaffaati yaa'iin sabaa tan jaarraan faan irra filame mul'isa abbaa gadaa itti aanaa ta'e badhoo dachaase hoogganaa waajjiraa siyaasaa ta'e Abdi Jaliil Bookeen maal jettaniin barreessaatti ta'e mul'isilleen itti aanaa ta'e eenyu gurbaan kun Sisaay takkaa bobbaasaan itti abbaa waraanaa ta'e
Sambooda wanni matahetun maal jettaniini dammaqa achumarraa ka'anii dammaqa waraana keessa gadhiisanii nama kana jajjabii qabatan jechuudha. Bobbaasa jechuun namni waan kan amma abbaa waraanaa tahee waan san godhee bobbaasaan dammaqa isaaniiti qabaa. Akkasitti waraana maal jettaniini cinaan isaan jala fottoqee kuunilleen Amaara galee jira, kuun kamaal jettaniini jaarraa jala bahee jira. Jaarraa jala bahe kunis akkasitti bakka hanga kana bahe jechuun namni. Achumarraa ka'aniiti dubbiin bannu malee namni tokko Oromiyaa keessa jiraachuu hin danda'aniin tun laal dhaabni wilii nu malee namni tokko hin jiru. Gaara baaduutiin garsiise. Gaara baaduu kana dargii ta'a. Yoo walii taanee dargii tana dhooyne. Yaa abbaa kiyya irra wayyu. Nutillee hidhannoo qabna. Gayaa qabna. Numaa nu godhuu hin dandeessan. Numma ifii deebinee wal dhawurra yoo gaara baaduu kana dargii irma taa'u kana waliin dhooyne. Hamileen uummata Oromoo hangam takka kaati je'eetiin guddataa takka Yohaannis kana dadhabe jechuudha. Kuni akkasitti bakka tana addaan fudhadhu jechuun adda fagoodha. Amma maal jettaniini guyyaan amma waraanni dura adda fottoqee fi habooda wal qunnamne kun. Hedduu bareedaadha. Bakka kitaaba leencoo san xiqqishu xuqnee bira dabarra. Ati gaafa sichin turre dhugaadha. Kitaabni san ammoo tureetii waggaa 50 booda ammaan tana barreeffame. Kitaaba san keessatti immoo jaarraan dhifumaa wal fixxanii nuun jee leencoon barreesse. Kitaaba san mucoo barreesse waa'ee isaa irraa barreessite. Waan san akkuma gartee ammaan dura namoonni adda addaa dubbatan kaapitaala siyaasaatiif dhooyseetii ammaan tana baase moo mee wanni san haqa jaarraa baasee waan jennu ni qabdi? Amma laalem yaa mucaa kiyya galatoomii bakka tanaas bagana gaafatte. Guyyaan leencoon kitaaba baasuu takkaa maal jettaniin waan kana ibsuu ture. Silaa irra ture jechuudha. Maal guyyaa jabuutii mana bakaree taa'ee baatii 3 taa'ee yaada kana facaase jechuudha jaarraa ajjeese. Siigalee guyyaan silaa jechuu qabu jaarraan hin ajjeefne jechuu qabu guyyaa mana bakaree baatii 3 ture san. Osoo namni qawweellee walitti hin seeniin ta'uu qaba jechuudha. Kun amma tuuleet. Waan yeroon itti dabarte akkaan maal jettaniin qabutti waan wanna jaarraati haqa jaarraa baase takkaa maal jettaniin kitaaba kana keessa waan gaarii katabe leencoon jee fudhadhu hin jirtu. Takka yoo jiraatte wahuma jaarraan himaa ture san tani baharuu tumsaa qabu. Ani akkaan yaati san dubbiin naan taanee ammallee arma keessaa humaan qabnu yoo dhihadhaynee waa uumne malee naan jedhe tajuu san bira bahee jechuu saniimu haqa himen ju'ani dhuga himen juu ammoo san waan baharuun qabu jechuu achi dhaabbata inni achi taa. Hoggaa baharuun akkas ju'uun san yaaduma dheeraa waliin haasawaniiti jecha kana je'e malee maal jettaniin akkanumatti ka'ee baharuun hanga saniin dubbatu. Jaarraan ammoo rabbii dachii samii uumettiin sii kakadha. Jaarraan nama siyaasaa hubatu. Jaarraan nama dandeettii qabu. Jaarraan nama bilisummaa Oromoo jaalatu. Nama kutaa hunda maal jettaniin ija takkaan laalu. Kiristaanaa fi Islaamaas waaqeffataadhaas nama aboo ifiif wal fixxanii nama ju'uu miti jaarraan. Jaarraan aboo nuti osoo diina kanatti namni har'aan tana maal jettanii nama baratee nuu dhufe nama maal jettanii dandeettii qabuu dhufe har'a Oromoon bilisummaa bira geesse jedhee hamileedhaan inni abuu hamilee akkasii qabuu.
yoo je'e aboo ifumaaf wala jeefna yaarra. Na aba dhiifnee nyaapha ni dhoone jennee gabbaani kana dhiifnee ifumaaf wal dhooyna. Jaarraan kana jechuu kan jiru. Kunis cubbuu akka duraanii tarra hamtuuti kitaaba kana keessattu jechuu barbaadeeti leencoon. Hedduu bareedduudha. Egaa wanni kun hainni tursiifamee gartee zaamalee haquma didame inni saniif gartee wanni akkuma jette waan yeroo itti dabarte mee waan ture kana keessatti waliin bu'iinsa ABO fi adda bilisummaa Islaama Oromiyaa eega boodarra hundeeffamte kana keessattis hundeeffamtee wallabe keessatti wanni deemaa ture maal fakkaata? Fakkeenyaaf wanni si kaasuu barbaade gaafa Jabuutitti leencoon olola kana facaasu san namoonni qaamaan bira turan kan lubbuun jiran ni jiranii amma? Lubbuun jiran ha isachi arkee jira malee ha waliin ta'an osoo hin tahin warri bara achi arke amma Abdi Jaliil Bookeefaa amma waan kana ibsaa turanii dhageessee jirte jechuu barreessaan dhaabaa ha gaafasanii amma isa fa'aa jira. Ammallee namni biraa kan leencoochitti arke maal jettanii ha biraa ni jira. Akkasii jechuun mahune bakareen mana isaa ture sun ni du'e jechuu rabbi ramataa godhuufi. Hedduu bareedduudha jechuun wanni barbaadeef silaa agartee waan san qabatamaan namni inni gaafa inni waan kana achi taa'ee dubbatu yoo qaamaan jiraate lubbuun jiraate nama san barbaannee gartee seenaadha waan taateef wanni kun waan dabre akkuma dhalli irraa baratuu fi baasuu barbaadeeti. Mee Oromoon akkuma Oromootu adeemsa qabsoo Oromoo kana keessatti waan amma umrii ta'eetiin ati agarte kana keessatti waliin bu'iinsa adda addaa olola irratti oofuu maqaa wal balleessu diina dhiisanii fi wal dha'uu san oggaa ilaalte maal irraa barachuu qaba dhaloonni ammaa kun waan san irraa? Yaa abbaa kiyyaa tuni Oromoon ifiitii walitti deebitee wal dha'uun suni Oromoodhaaf maal jettaniin fafa guddaadha jechuudha. Bilchina dhaba. Oromoon dhalootaan tokko ilmaan abbaa tokkooti. Gabrummaan waliin gabroomne. Wanni dhabne waliin dhabne. Walii gallee amma guyyaa dargiin cabu san qawween Oromoon harkaa qabdu qawwee 500 oli. Ta'oo viidiyootii fi tannoo harkaa qabnuu fi tani maal jettaniin dargii keessa jirtu jidduu qawwee 500 geessi jechuudha. Namni lolammaan tana nu jidduu dhume sun nama qiimaa qabuumi. Namni dhume kun nama kattaa maal jettaniin bakka takka yoo bahe waa godhuu danda'u jechuudha warri dhume kun. Gara lachuutu tuni maal jettaniin qabsoo Oromoo bancarsuu qancarsuu akka Oromoon bilisummatti hin baane godhu waan jiru malee kuni maal jettaniin waan dagaagina Oromootii miti. Kan akkanatti ilaalaan. Mee Oromoon tun seenaallee wal saamuu miti. Seenaa wal saamuulleen waliin nun tolchitu, waliin nun fayyiftu. Namni kun dhugaa maal dhalootaa sanii maal jettanii yoo gattaa'ee walaasawe maali rakkoon jedhee yoo wal gaafate waan guddootu argama jechuudha. Anamma asirra dhaabbadhee wanni jechuu barbaadu silaa naaf malee yeroolleen gabaabbatteeti maal jettaniin wanni silaa dubbatan hedduun jirti. Amma namni seenaa barreessina jiru kun namni seenaa Oromoo barreessina jiru ka adda addaa jira. Akkanuma ka'ee kan bakka takka hin dhayne wahuma dhaga'ee takka waa barreessuu jira. Hayni silaama Oromoo jidduu jiru kan
waa waliin nu tolchaa jedhee ayyaadu koreen takka kutaa hundarraa filamtee jechuun namni barate namni haqa yaadu namni dhugaa yaadu maal jettaniini keessaa'u Harargee bahaa tana dhufanii dhugaa jirtu qoratanii kitaabessuun ilaal maal jettaniini barbaachisa jedheetiin fudhadha jechuudha. Namni dhugaa jiru yoo barate dhalti haarayni waan kanarraa maal jettaniini wayii hubatti. Silaa itti yaanne waan kana namni waa hubatu hundi itti yaadee bakka hundaa namni wanni kun dhimma waan kana keessaa qabu jechuudha dhalti Oromoodha. Kutaa fedhe keessaa jiraatu. Koreen takka jaaramtee hiree qabnarra koree san jaaruufis hireen ni jirti hiree bal'oo jira. Akkaataa rakkoo Oromoo jidduu uumamte tan akkami uumamte maaltu waan kana keessa jira dhukkubni diinaa waan kana keessa harka qabamu maal jettanii wanni kun maali jedhamee dhugaan jirtu tun kutaa hundaaf akka iftu wanni akkasii sun silaa yaadamtee jedheetiin ani yaada jechuudha. Tuun amma waan takka shillaa godhee namni akkana bira dabruu miti. Seenaa ifiitis abbaan fedhe kan akkanatti walii dhiisu hin jiru. Seenaan jaarraan abbaa gadaa maqaa Oromoo jedhu kana Oromiyaa jedhu kana isaatu Oromoo bira deebise. An amma jaarsa nama urmiin 70 ta'u jechuudha. Waan kana takkaa dhagayeen beeku jaarraarraa hin dhagaye abbaan fedhe jaarraa ala ka dhagaye hin jiru waan kana. Qabxii tana maal jettaniini akkanatti biran kutu bira kutuufis hin ta'e kitaabni illee barraawaa jira kan nu barreessire kana maleellee kabiraadleen koreen sun illee barreessuu qabdi waan dhugaadhaa tana tanaan jira amma mee wahuma takkaan isin ijoolleedhaa ol yaatanii isin gaafadha amma jaarraan bara 1952 jechuu kan nama dammaysuu eegale. Bara 1961 kan waldaya barattoota Oromoo jedhee ijaare. Bara 1962 waan kana maal jettaniini qabsoon qeeroo ganamaa tuni baatiin keessa jiru juun tana guyyaa 17 bakka bara 1960 takka gamtaa barattootaa jettee 62tti hoo maal jette sagaleen afaran qallootu jaarameen siin ji'a jahaffaa kana haramma keessa jiru kana guyyaa 17 maqaa Oromoo kana nurra beekanii maal jettaniini maqaa afaran qalloo kana fudhanna ja'anii guututti jechuu gosa takka osoo hin tahin maqaa Oromoo as jala dhoysuudhaaf maqaa kana fudhatan. Maamma Tassan fa'a Maamma Tassan Aaddee fa'a Xaahaa Abdii fa'a warri gaafa san jiru. Mee achirraa qabi 1966 jaarraan Harar gadhiisee Baalee dhaqe. 1968 eega aman lama fincila Baaleetii wajjiin lole booda Magdashoo dhaqeeti 1969 Deseembar guyyaa 12 adda bilisummaa Oromoo tana uuman. Siigalee kana booda deemee jechuun Janawwarii bara 1970 guyyaa 28 karaa adan deemee achiin Suuriyaa dhaqee baratee Iraaq dhaqee meeshaa lolaa ka Afrikaan seeniin takkaan seeniin fuudhee maal jettaniini adanitti addeebi'ee guyyaa Otoobar jechuun 70 kana keessa guyyaa 17 Elemoo walitti dhaammatanii karaa seene jechuudha karaa Zeeyilaati. Achitti guyyaa 19 baatuma tana qabamee mana hidhaa seenee amata 5 bultii 12 hidhan.
namni kun mee maaluma je'ee lafa dheertuu tana akkanatti maal jettanii dantaa Oromooti waan kana laffa'ee ar'amma akka inni kun waan Oromooti guyyaa tokko hin dhimmaminiitti fudhatan. Tanaas qabxii tanaas abba fedheef gad hin dhiifnu jechuudha. Haqa kana hanga lubbuun nu keessa jirtu dubbanneeti maal jettaniin Oromoollee garsiifna jechuudha. Yeroo sadii waraanni bilisummaa Oromoo kajaa yeroo sadii ijaarame. Sadeenuu jaarra kajaare. Mee abbaan fedhe naa wajji haa dubbatu. Silkii tiyyata sibira jirtu tanallee abbaa fedheef kennu. Yeroo sadeenuu waraana bilisummaa Oromoo jaarra jechuu kajaare. Mucaafi. Nama tokko kanuma maqaa xureessanii akka inni waan takka jiruu isaa guutuu jiruu isaa cinaa tokko cinaarra guddaa jaarraan waan kanarra fixe jechuudha. Siigalee amma waldaya afran qalloo kana keessaahi addi bilisummaa Oromoo dhalatte moo Maccaatuu Lama keessaa dhalatte. Aboo kijibni haraami. Oromoo teenya kijibnee wahuu maal jettaniin bu'aan finnuun jirtu yoo wal madeessuu taate malee. Afran qalloo keessaa dhalatte qeeroon ganamaa. Qeeroon ganamaa jedhamtuun tajaarraan faan huunoo adan dhaqanii maal jettaniin Suuriyaa qawwee huunoo Iraaq irraa fuudhanii Afrikaa tana dura naqan jechuudha. Elemoo fi jaarraanii tokko nama odoonii takkarra jiran adda wal fuudhanii kan maal jettanii waan kana godhan. Yeroo jaarraan mana hidhaa seenu saniis dadhabnaan jechuudha. Elemoo baasuu dadhabnaani karaa ambaasiilee maal jettaniin Somaaliyaa keessa jirtoota biyyoota Arabaatiin seene jechuudha. Karaa maal jettaniin afariin carcar seene guyyaa ji'a sagleeffaa guyyaa shanii san wareegamni namni torbachi wareegame jechuudha. 74 addi bilisummaa Oromoo uumame. Amma tanaa dhugaadha meema. Amma kijiba kanaa waliin nama fayyisa. Akkasitti waan hafellee fuula duraas niin jira waa hedduu jechuu wanni hafa. Wanni qabsoodhaa waan bira muuxannoo hin qabu. Qabsoo Oromoo immoo nama yuunivarsiitii Gobeellee fi Erer irraa bayan. Abbaan fedhe tana naan mormuu hin danda'u. Siigalee kijiba kanaan akkanumatti ka'anii maal jettaniin duuddoodhatti namni seenaa walii bira dabru hin jiru. Hanganuma hanginiin jechuu barbaadu galatoom. Adeeroo hedduu galatoomi rabbi umri si adeera Yusuf fayyadaanii. Waan ajaa'ibaa kaafte wanni amma hundeeffama ABO jenni kabajan tun taagartee umri leencootiinis walitti fidanii dhiyootana kitaaba wajjin walitti fidan tun dhaabnummaan adda bilisummaa Oromoo kajuu amma jiruuhu kanuma gartee jaarraa hundeessan ta'e ammoo barri inni himatu bara biraati bara jaarraa hundeessee miti. Haqa kana seenaadhaa waan dabre yoo jaarraadhaaf kannan maaltu irraa irrata maaltuutu badaa'e jaarraadhaan dheeysanii seenaan jirre uuman. Ilaal amma isin dhalte haarayni fuula duraas arkuuf teeysan. Waan dabre hamma garre keessatti Oromoon hundi maal jettaniin wallaaloodha. Yoo jaarraa taate malee isaantu taliguu qaba. Wahuma Oromootu isaanii irraa gaafatama akka isaan yaadanitti. Lallaal. Namni tokko hiree Oromoodhaaf dubbatuudhaan qabu eenyu yoo taate malee jara yoo taate malee. Siigaltee. Amma mee waa takkaan asirratti xiqqoo siitu qame. Amma qabsoo Oromoo tana maal jettaniin laaffannaan ijoolleen qeeroodhaa lafaa kaateeti bahaadhiyaan ka'abaa kibbaan kaatee wayyaanee Maqalee deebifte.
maqalee galchite ijoollee galchee bara. Bosona maalittu maaliif nu barbaachise? Bosona seenuun haareetti maaliif nu barbaachifne? Galchine maqalatti diina harkaa nu qabu maal jettanii maaliif nu barbaachise? Obboleessa mucaa kiyya, ilmootii, ijoolleetii bosona deebi'uun lollimma lola 900 fi maal jettaniin 75 goone ju'u kun ka irra guddaa godhame jechuu Abiyyi wajjiinis. Kuni maaliif yoo nuti ol hin bahin amma lolli kun bar fuula duraas arkuuf teessan. Tuni tana jechuu if maal jettaniin ankarummaa maal jettaniin if ol fuudhuu namaa olitti nu malee namni jiru. Waan bareedu la khaftee fuuldurumaafuu Oromoon gartee irraa barachuu qabdi waan dhimma khaftee namoonni gartee qabsoona haalli amma jirus gaafa qabsoo qoysaatis aanguma qabsoo qabsaa'ummaa irrattu anaatu abbaa ta'uu qabarratti yoo gartee wali bu'insi uumamee adda bahinsi uumamu taate hoggaa ammoo gama aangoo biyyattii dhufanis ana ta'uu malee janii wali bu'an taate haala ulfaataadha dhaloonni irraa barachuu qaba waan ati kaaftee waan ammoo haala ammaan tana biyya keessa jiru mootummaan amma aangoo harkaa qabu godhu jiru namoota ni arga sanga yeroo biraa yeroo biyye amma yeroo dheertuudha isaa dheertuun si tursiise yeroo biraa fudhannee akka yaabatti irraa haasa'uu dandeenya wanni hanqate maali wanni jiru maali wanni immoo qeerroo gaafa haan dhagaadhaan mootummaa dura dhaabbachaa turtu san maaltuutu qawwee fudhachiisee gaara galchee namoota gartee biyya adda addaati Oromiyaan bilisoomte jedhanii gartee dimokiraasiidhaan siyaasaadhaan dorgommii shaakala jedhanii karaa biyyaa dhufan maaltu biyya alaattis kaan baqachiisee kaan ammoo biyya keessatti callisiisee kaan akka hidhaman godhee kaan gaara deebisee waan jiru kana hunda bal'inaan yeroo biraatti deebina amma hedduu tursiise nama guddaa kan tursiisuun hedduu gaarii miti maaliif yoo narra hedduu tursiise guyyaa biraa dhiyaachuun akka jabaadha dhumarratti turtii bareedduu ajaa'ibaa waliin taasifne mee dhaloota amma jiruuf namoota akka keetii ka'umdhaan deeman hawaan qabsoo beekan kanaaf wanti dhaamtu maali wanni jechuu barbaade waan qabsoodhaa waan isaan bira jiru akkuma isaan bira jirtutti osoo hin sharafne osoo hin jijjiirre osoo gartee gamanaa fi gamana faayidaa adda addaatiif hin jijjiirre dhugumatti Oromoof Oromiyaan fayyaddi jaanii seenaa san akka gartee dhalootaan gahaniif dhaamsa itti dhaammattu maali? Dhaloonni ammaa kunoo seenaa dabarte sanirraa maal barachuu qaba? Akkamitti seenaa san hubachuu qaba? Anamma tanarratti wanni niin jiru akkumaan reefu tuqetti tokkummaa Oromooti tanu barbaachiftu. Dhugaa Oromoodhaati tanu barbaachiftu. Dantaa sabaa maddi lakkifnee yoo dantaa dhuunfaadhaa takka dantaa nam tokkeedhaatti hama hin dhutaate humniti teenya fuula durallee maal jettaniini nama jabaa taanee waafirraa dhorkuu hin dandeenyu. Amma biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti maal jettaniini sabni guddaan humna qabu Oromoo waa hedduu godhuu dandeenya. Akkuma sabni keenya guddaatti na'amni keenya bahaanis dhihaanis na'aba qabna. Diina qabna. Amma rafutti hin jiran. Nuti kanaa maddii dhaabbachaa jirra. Diina Oromoo bira Oromoo deebi'eetiin diina Oromoo tana qabadha. Ja'anii maal jettanii waan abbootiin isaanii irra turte san if dura qabanii maal jettanii nu gabroomsuuf nurra deebuuf namni qabsoo jira. Yeroo tana keessatti dhaloota kiyya ilmaan kiyya humna takka bakka takka ilkee bakka takkaa jirtu waa ciniin tokkummaan humna tokkummaan kabajaadha tokkummaan maal jettaniin gidiraadha. Tana hubannee akkitti waafirraa deebisuu dandeenya.
akkitti waa ofirraa faccisuu dandeenye. Akka waan karaa dabresan dubbiin nun geessine dogoggorarraa akka deebi'u dhaloonni Oromoodha. Dogoggora keessa jirru kanarraa akka deebi'ee karaa maal jettaniin amma diina kaafne wal mari'uu qofa wanni nu hafe. Wal mari'annee humna akkatti jabeeffannu qofa jechuudha. Antana jechuun taniin dhaama xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dubartiidhaafis galatoo. Hedduu galatoomi bakka takka bakka gaafii isa hambistee jira namoota seenaa beekan gurguddaa waan bira jiru dhalootaan gahuu irratti maal laamtaaf ta'etu san. Laal amma fayyaa naadayi. Amma kan bakkuma fedhe haa jiraatu. Bakkuma fedhe haa jiraatu. Amma kaniin beekuu fi kaniin hin beeknelleen seenaa kana seenaa dhugaadhaa akkan dabsine. Seenaa dhugaa kamaal jettaniin waliin beeynu kanarra kana qoratee namni akka maal jettaniin seenaa dhugaa kana irra deebi'ee hordofu. Nulleen kitaaba fuula duramma ni baafna maal jettaniin gadhiisuuf ta'e. Kana malees dhalti Oromoo tawaa hubattu akkaan bakka reefu jeessanitti na deebiftee seenaa dhugaa kana barreessuudhaaf nama seenaan dhugaa bira jirtu bira dhaqee namni wayiin barreessa jiru. Kitaaba waan haqaa waan dhugaa takka barreessee Oromoon tun garaan maal jettanii waliin nu fayyaata. Amma dhalti haara inni tun mee kamitti yuunivarsiitii adda addaa keessa namni ni barata. Mee kitaaba leencoo kana barsiifnamu. Moo maal abbaa caalaa lataati barsiifnamu. Moo maal jettaniin dhugaasaa bakakkooti barsiifnamu. Mee seenaa dhugaa kan maal jettaniin humni wahuu keessan jirra. Seenaa dhugaa maqaa ijaarraa abbaa gadaa kana maal jettaniin barsiifna. Mee qabxuma tana namni hundi mee gadi fageenyaan maal jettanii akka waa hubatu bakka tanatti akka deebi'an kanaan kabajaan gaafadha adeeroon. Adeero hedduu galatoomii wallahi waan hedduu kaafnee duree bal'aa irratti akkaan marii ajaa'iba gaggeessine hedduu galatoomii dhumarratti yoo dhaamsa gartee dhumaa yoo qabaatte siifiin kannaa yookaan immoo yoo fitattee asumaan galattee walitti dhaammannaa turtiin hojii taasifteef adeero hedduu galatoomii afeera teenya kabajjee osoo tuffatiin yeroo dheertuu tan nu kannitee turtiin hojii taasisuu keetiif maqaa maatii barkoo miidiyaatiin hedduu galatoomii fayyaan umri dheertuu jiraadhuun siin ja'a dhumarratti waan jettoo qabaatte ergaa ta'e dabarfadhu. Tanumaa fuula dura walitti deebinee maal jettanii waan hafe ijoo hedduutu jira. San walitti deebinee maal jettaniin ni dubbannaa isinilleen kan waan kanarratti na dhiheessee maal jettaniin yaada hanga kana narraa fuudhe galatoomaa fuula durallee itti fufaadhaa. Fedhii rabbiitiin fedhii nama rabbii dachii samii uumeetiin hayni kun bakka haa galu dhugaan bakka haa argattu. Fedhii rabbiitiin hayni jaarraa kun ka dhokate kun rabbiin ni danda'a haqa kana haa baasu dirree ji'eetiin naga isinit dhaammadha. Ayyee adeero hedduu galatoomii kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii qabsaawaa adeeroo ibsaa gammachuu waliin taasifne kanumaan goolabna. Video keenya kana like godhaadhaa share godhaadhaa channel keenya kana immoo barkoo miidiyaa subscribe godhaadhaa waliifis qoodaadhaa namoota seenaa beekan hayyoota namoota roga adda addaatiin ummata keenya keessa jiran kanneen hanga ammaa miidiyaattiin bahinis barbaannee kan isinii dhiyeessinu tahaa gamanumaan namoonni namoota qunnamuu barbaannu namoota gartee asirratti dhiyaachuu qaba jettanii yaaddan sanduuqa yaadaa jala nu kaa'adhaa gama feesbuukaatis taatu gama waasaapiinis taatu nu qunnamaadhaa nu barreessaa isiniin jenna hedduu galatoomaadhaa adeeroo hedduu galatoomii nagan nu turii rabbiin fayyadamuu isaa turi umri dheertuu isaa kan nuun jaa hedduu galatoomii wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa jiraadhu galatoomaa. Ayyee nagan nu turii sagantaa teenyarra tanumaa raawwanna hedduu galatoomaa.